السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتو تسولتو أب channel بكجرتيتي نجني كيا بسمبرا هجوس نجرا هر أنت نازل فيديو هرواتكم قبل إيش فينجرا إن شاء الله أكيد رقم مدن أبدين قبا أكمتي أكا إتي تنبنالي إتي وجتن ولي إلى الله يوتيوبري تكوت إيجا جدا يو تنبنالي إساهن تولي فيديو إساهن إلى لمو كناف duraan dursitanii jechaadha tambinalii keessan tolfachuu qabdanii jechaadha namni yoo isin tambinalii tolfattanii tan viidiyoo keessan irra tuqee isin ilaaluu danda'a kanaaf akka ajaa'ibaatti akka itti wajjannu waliin ilaalaa kanaaf nafaana tura isinin jedha warroonni maatii chaanala kanaa asin dura hin taane maatii chaanala kanaa naaf ta'a subscribe like share godhaa nu jajjabeessa isinin jenna kanaaf gara barumsa keenyatti imalla nafaana tura isinin jedha. Laabii keessa seennetii wajjannaa gad isiniif garagalchaa jechaadha silkii kiyya akkanatti ergasii kunoo bakka tuqaa sadii kana tuqnee jechaadha image size ka jedhu kana filattuu jechaadha erga image size ka jedhu kana filattanii bakka kana tuqxanii jechaadha YouTube thumbnail ka jedhu kana size isaatti deeffattuu jechaadha ergasii yoo barbaadan halluu barbaadan filachuu dandeettanii jechaadha mallee mi'aanii halluu kana haa filuu fakkeenyaaf kanas irraa dallatee jechaanii uka jedhu kanallee mee YouTube size itti deebisu akkanatti haa deeffadhu jechaadha erga akkana deeffattanii jettanii shape keessa seentu jechaadha shape ka jedhu shape keessa seentanii wantana fidattuu jecha yeroo tokkoof halluusii akkana gootanii akkana godhattuu ergasii ammallee sheeppii deebituu jechaadha kanallee boota qullaa kanaan cufnaa jecha boota qullaa kanaan tolchinee jechaadha akka waliin tarretti cinaa tokko itti galee cinaa tokkoon akka keessan baan ilaaltanii akkana itti galchitu jecha ergasii okay kana gootu ergasii amma erga akkana gootanii jettanii stroke ka jedhu kana yeroo tokko enable gootanii ni bantu jechaadha stroke ka jedhu kana bantanii ammas stroke ka jedhu ka garanaa kanaaf illee bantanii jecha ammallee shadow illee itti bantu akka jaaba kana tolchuu dandeettan jecha isin akka isinitti tole jechaadha nama barumsaa waan ta'eef ariifadhee waan kana jedhaa jiruuf isin akka isinitti toletti tolfattanii waan jechuu dandeettanii okay gootu erga akkanatti qopheeffattanii jettanii amma ergasii amma image keessa seenaa jechaadha galarii keessan keessa seentanii anammaamee suuraa tokko haa fidadhu oi kana akkana diqeefsadha kajalaa kun akka nu jalaa hin sochoone ni qollofannaa jecha akkanatti amma socho'uu hin danda'u gubbaa kana qollofeen jiru ammallee
saarkilii itti bannacha asittillee saarkilii tana halluu bulee goonaa jennee akkana wal fakkaatti achi booda stroke illee itti bannaa jechaadha. Stroke itti bantanii shadow illee itti bantuu jechaadha. Akka seeraan tolutti shadow itti bantanii jettam san muluyuun gootuu jechaadha. Erga akkana shadow itti bantanii jettanii kana ufa horatti ol baafna jala waa aanee jiruuf jechaadha. akkanatti gubbaa irra aansinaa jechaadha. kana xiqqeessituu jecha akka ajaa'ibaa kana galchituu jecha akka hin beeksifnetti. erga akkasitti galchitanii jettanii kana itti bantu ergasi okay goonaa jecha. ammas kanallee akka inni bootaan jala hin sochoone ni qollofannaa. hordoftoota tiyyaa erga akkanatti tolfattanii jettanii amma ammootu jechaadha maqaata jechaadha wanta tambinalii keessanii wal fakkaatu wanta viidiyoo keessanii wal fakkaatu irratti tolfannaa. kanaaf ammas mee tekstii keessa seenee jedhiseetuma mee wanta wayii haa jedhu. how to make thumbnail mobile point haa jedhu fakkeenyamme mobile point haa jedhu ergasii amma fontii qubee kanaa jechaadha. fontii safaa sirreessinu mi'an kanuma haa filadhu. ergasii backgroundicha waan kanallee haa sirreessinu. backgroundii barreeffama kanallee jechaadha mee kanuma irratti haa dhiibnuyyuu. erga akkanatti tolfattanii jettanii ammas asitti illee wanta wayiitti nu hafe bakka kanatti illee pixel lab jennee itti barreessuu qabna. pixel lab jettanii pixel lab jettanii akkanatti itti barreessitu. sorry ماشي kanallee foontii isaame erga akkanatti tolfannee ammallee galarii keenya keessa seennee
dhiifamaa ergasii mee kanuma haa filadhu. Kana erga akkanatti tolchitanii jettanii amma screenshot kana jechaadha. Video suuraa kana thumbnail kana screenshot gootanii fiddanii keessa keettuu jechaadha, keessa gootu. Amma mee screenshot godhadhee jiru ni jira. Kuno isa kana jechaadha, kana crop gootanii diqqoo sirreessitu. Amma as keessa seennee jechaadha. Screenshot goone kana jala deebisuu qabnaa jechaadha. Amma akkanatti jala deebi'ee jira. Akka ajaa'ibaa kana jala galee jira. Ergasii ni qolloofnaa jechaadha. Akka nu jala hin sochoone gootuu jechaadha muluu isaa. Akka ajaa'ibaa kanatti amma tolee jira. Ergasii amma wanti nu hafe jechaadha suuraadha. Boota kana suuraa galchuu qabnaa jechaadha. Bakka argaa jirtan kan suuraa wanta barbaadan suuraa keessan ta'uu danda'a, yoo barbaadan wantuma jechaadha wanta thumbnail keessan isin bareechisu gochuu qabdu jechaadha. Mee ammaaf gaalarii keessa seenee suuricha tokko qabadhee haa dhufu. Mee suuricha kana suurichuma kana mee qabadhee haa dhufu jecha. Duraan dursitanii background keessan thumbnail hojjechuun dura background keessan remove gootanii balleessitu jechaadha. Application akkanatti jecha background barbaadan remove isinii godhuu barbaadan description jala isiniif kaa'a, commenti jala yaada keessan naaf kaa'a isiniin jedha. Kanaaf erga akkanatti tolchitanii kaatanii yoo barbaadan xiyyoota adda addaallee itti godhuu dandeettanii akka isinitti tole jechaadha. Kanaaf hordoftoota kiyya akka irraa gammaddan abdiin qaba. Yoo barumsi kiyya isinitti tole jedhe jechaadha, subscribe, like godhaa, na jajjabeessaa. Akkasuma warroonni intro adda addaa barachuu barbaadan jechaadha. Playlist kiyya jala seenaatii lala kutaa hedduutu baratamee jira. Akkasuma barnoonni hedduun barsiifnee waan jiruuf kanaaf nu jala seenaa baradhaa isiniin jenna. Akkasuma nu jajjabeessaa isiniin jenna ilmaan Oromoo. Bye bye, hanga barumsa itti aanu walitti deeminutti nagaatti.